Jaban. Dande. Dande. Kami boti saya kabar kisi. Kami. Walaupun tadi gua betul. Abbaa kiyya carraa matee abbaan koo machaa'ee dhufee miidiyaa irra baaste jechuudha. Akkasuma firri isaaniif aantiin isaanii gaafa argan hangam aamilee caba. Wal fudhatanii kuftodhee hanga laagan baquutti itti kolfa. Ofuma namni odeessaa malee ulfinni jiru waaqayyoon malee. Ofuma namni odeessaa malee ulfinni jiru waaqayyoon malee. Yoo yaashamaa harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa isiniif haa baay'atu jecha viidiyoo tokko walitti deebinee jirra. Warroonni haaraa taatan like, subscribe, share gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Viidiyoo baay'ee tokko jechuudha waan dubbatanii fi waan jedhanii fi akkasumallee jechaa fi hiikkaatti kennan tokko nama rakkisu tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Namni bara akkamii keessa akka jiruu fi namni akkamitti akka yaaduu fi akkamitti akkuma jiraatu iyyuu namaaf hin galu jechuudha. Video saarraan isin agarsiisa. Namarratti ati golfu. Kai kala. Malati. Adi. Sarangama dua tak kita. Woi adekku. Woi malabe anamo. Namarratti ati golfu. Jalan tu ni. Namarratti ati golfu. Woi ade. Malabe malto kasi gore battalatti. Haala kee badu. Kenni yoo deegan. Si kenna isla yoo na gan qabdu. Wat akau kawan. Siapa ya? Singkasan ul kot. Kami kan? Kadena naban. Adu. Masa wona universitas di sini na video film niko. Wadanya ko to ku feci sirna na film. Berarti si jalan tu. Jabat. Dande. Kami boti saya kabar kisi. Namni kuni machaa'eeti yookiin dhukkuba ta'uu danda'a waan ta'e isaa ta'uu jechuudha. Jalqabarratti wanta isin jedhu haa dhukkubus haa kufus jechuudha. Bara nuti keessa jiraannu keessatti nama kaameraatiin viidiyoo si kaasuu fi suuraa si kaasee gara feesbuukii viidiyoo laayikiitti argatu gara tiktookii dhaqee immoo jechuudha. Ittiin foloo argatuu fi gurra argatu akkasuma gara yuutuubii dhufee saantii bocoratu malee namni lafaa ol si kaasee si dhaabu hin jiru jechuudha. Bara ammaa kana keessatti jechuudha. Abbaan keenya kuni kufeera. Maaltu viidiyoodhaan fideetu miidiyaa irra sabaase? Waan akkasiitu hin jiru moo ni jira ollaa keenya jechuudha. Guyyaadhaa gara guyyaatti argaa oolla jechuudha. Wanti kun haaraas miti jechuudha. Naannoo dhalanne keessatti namoonni machaanii kufan abbootiin gurguddaa sana dabalatee iyyuu dubartoonni gurguddoon ni jiru. Dubartiin dhuguu jechuu dandeessu. Hin sobiinaa hin dhugeeyyee. Sirriidhaan nan beeka namoota kukkufanii akkuma abbaa mana isaaniitti jechuudha. Miti wayyaa ofii balleessanii galan jechuudha. Naannoon dhaladhe keessatti dhala namaa ta'e immoo kan hin machoofne hin jiru, kan hin dhugne hin jiru. Gaafa kana jiru nama hundumaati gaafa isin hin jedhu osoo hin taane keessattuu abbootiin keenya jechuudha. Dhaloonni ammaallee badaa hangas marayyuu miti osoo amantaadhaan qaamuu dhiisan iyyuu dhugaatii kanatti badaa hanga kana miti amma ofii koo argettani badaa miti jechuudha an argine. Kanaafiyyuu osoo ilma beekamaa tokko yookiis immoo nama tokko miidiyaa irra qabaate viidiyoo nama kanaa fiddanii miidiyaa irra hin baastan turtan jechuudha. Yookiis immoo miidiyaatti akka namni itti kolfu hin gootan turtan jechuudha. Abbaa keenya barnu dhalchuu baatuyyuu. Siimachuu danda'a osoo dhala tokko yookiis immoo nama tokko miidiyaa irra qabaate. Namoonni akkasii kun namoota akkasumallee ilaalchas ta'e namoota jira miti gara miidiyaa fi gara sooshaal miidiyaatti hin argine namni hin argottanii fiddanii itti kofaltu jechuudha. Warroon ilkanii jettanii silkaan 32 sitti hiraateef hin kolfinaa namatti jechuudha. Dhugaan baay'ina gaddisiise namni kun akkatti kufee viidiyoo yeroo akkatti itti kolfamuu ol kaasuu dadhabee jaarsi bukkee dhaabbatullee jechuudha. Hin laala malee ol hin kaasu jechuudha. Dhoqqee keessa yeroo inni akkatti daa'imu namni gaafa dhugaatii dhufee dhugu maaliif kufa yootanii sammuun namaa jechuudha. Serebireemii fi serebireemii jira jechuudha. Tokko kan yaadu tokko immoo kan qaamni kee akka deemu serebireem yookiis immoo leemii kan qabutu akka itti deemtuu fi madaala qaama kee eega jechuudha. Serebireemiin garuu akka itti yaaddu si taasisa jechuudha. Gaafa sammuun yaaduu dadhabu jechuudha. Serebireemiin immoo jechuudha. Madaala sana jira miti machooftee sammuun keessuun iddoo waan gadhiisuufi jechuudha. Manaatta miti gaafa kana jechuudha. Akka hin deemneef jechuudha. Humnaa ol gaafa ta'u si gadhiisa jechuudha. Yeroo isaa namni dhaabbatu ni kufa jechuudha. Akkasumallee yeroo dhukkubullee kana jechuudha.
kanan siin jedhee fi namni kun dhugaatis dhugee akkasuma dhukkubis ta'ee dhugaatii dhugeeti fakkeenyaaf akka isaan qoosanitti jechuudha. Dhugaatii dhugee yookiin kufee miti maal rakkoo qabu ol kaastee kaameraa kee dhiistee yoo ol kaastee kala sin dhugiinaa yoo itti bira dabarte rakkoon qabu. Miidiyaatti dhufamee garuu as yoo kolfame boriftaan dhala yoo qabaate boriftaan namni kun yoo arge haamileen isaa hin tuqamu abbaa keenya bara. Osoo waan hundumaa qoosa nutti fakkaatu osoo of ilaalaa goone wayya jechuudha. Of ilaalaa sirbuu wayya waan ta'eef jechuudha. Daandee qabi bootti isaa qabi harkisi. Qabi. Wal biratti gumtu na. La beta aili ani kabe beta. Aili anna kabde aili ani kabe isa bode na galawate tawali. Yari o lamati si ojinta. Itu wal maral badare cheeze. Ilara gefat. Famana gola la mata chua. Hanga laagaan baqaquutti jechuudha itti kolfa jechuudha. Amma jarri kuni tarii waa'ee bilbilaallee hin beekan ta'uu mala akkasumallee waa'ee teekinooloojii kana hin beekan ta'uu mala jechuudha. Akkasuma firri isaaniif aantiin isaanii gaafa argan hangam aamilee caba. Wal fudhatanii kuftudha hanga laagaan baquutti itti kolfa. Sun eenyu dargaggeetti baranaa dargaggeessa baranaa jechuudha. Nuyi dhaloota ammaa jechuudha. Baay'ee tokko nama qaanfachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf abbaan koo machaa'ee hin kufu gaafa isin jedhu hin dhugu jechuu kiyya miti jechuudha. Osoo ati abbaa kiyya carraa matee abbaan koo machaa'ee dhufee miidiyaa irra baaste ani isin dhiisu dhugaa. Hin baastuun malee jechuudha. Gaafa akkasiin jiru si'ootoo hin taane fakkaattoonni gumucaa kanaa jechuudha. Maaliif ree haamileen hin tuqama namni zim jedhamee fidamee gadi ba'aa miti jechuudha. Abbootiif kabajaan aadaan safuun jira jechuudha. Sana dhiiseera uummanni keenya. Waan fedhasa waanumatti fakkaate gaduma kolfuudha. Waan hundumaa barbaade gadi gadhiisudha jechuudha. Kanatu iyyuu abaarsoonitti fidanatti fakkaata dhugaa yeroo tokko tokko jechuudha. Hundumaa keessatti waaqayyo hubannaaf ogummaa nuuf kennu jechuun barbaada jechuudha. Sagalee uummata Wallaggaaf ta'u immoo hin dagatinaa. Asumarraan dhaamsa kooti. Ilmaan Abdiisaa Agaa sanyii Abishee Garbaa Wallagga biyya dhiiraa dhaqeen laalee darba. Biyya Kumsaa Morodaa leenci bosona raasu Wallagga biyya gootaa galtuu haree kan baasu. Biyya pirezidaantii koo Dachii Lammaa Magarsaa abshir.